San sigala nuti namni nuti barbaannu warra isarra duulesan yookaan hojjechu yoo asirraan kan wanna ta'u taate messenjera keenya si ergina sigale keessaan nu dubbistee wanni jira kanaaf kana nuun jechuu danda'u qofa khalaas sigala achiin booda deebi'ii hin bayinii deebi'iin kamal rakkoo jiru ni hubannaa hin bayin tokko fakkiin ginu ajandaa irraa dhimma hin qabnu. Ana akka nama tokkootti naqu. Hamzaa dhageeffadhu. Wallahi dhugaa waan kana barbaadna waan hin bayinii kootu kingi kamal. Namuu namarraa dhalatee qabaas. Namuu namarraa dhalatee qabaas. Gandarraa dhalatee qabaas. Kan isarra duulamu kuni wallahi duulli isaa kun ajaa'ibaati yeroo amma guyyaa dhiyoo kan dirmartu tuqessanis yeroo gabaabaa keessan nuti lollee wanna jennaan gabbee dhiifama gaafate. Gaafa jimaa harargee tas ta'ee harargee jimaan buqqoo qabaa biyyiin jimaa kana godhe jaanii jedhees kingi kamaal. Wallahi lesi akkamiin jimaan haa buqqa'u jettan jimaan qabeenya hawaasaati jee gabbee lolu ture. Hayi. Kingi kamaal galata guddaa qaba indee wallahi isma dhugaa jechuudha. Kingi kamaal irraa gabbu'aa hundi keessan sigala wallahi hundi keessan jechuudha. Innaa akkasitti kingi nu deebisi yoo barbaachisaa ta'e keessadhaa nu himu yookaan kaan immoo ambeekan yoo maal sodaata eenyuun sodaataa jedhee bar eenyuun sodaata bar Suudi Arabiyaadhaa kan jiru rabbii biyya Itoophiyaa seetaa Suudi Arabiyaadhaa bar yoo ati kottee namarraa cabsite lubbuu si bayaa bar lubbuu biyya mootummaan jiru biyya mootummaan seeraaf heeraan lafa qabatee jiru bar biyyi jiru bura akka amma bar shamtuun kolkolee marti afaan bantu kana miti bar wallahi lazim jechuudha. An wannummaan inni boo'eef an tokkoffaa wannummaan hagana ga'ee kingi kamaaliin boochise maalinni wannummaan hagana ulfaatu jechuudha. Kingi kamaal as jala jirtaa hin dhageettaa kootuutiniin rakkoo jiru nuu himi hundi keessanu taap godha jechuudha. Kingi kamaal ni deebi'aa rakkoon qabu fooloon irraa qabnaa sheeritti godha. Maal abbaa isaa isa tuuti way maal abbaa isi maal inni maa inni maal inni jedhe bar maa inni diinummaan hagana ga'e diinummaa addaa ka inni wannoo qabutu jira isarra qabantu jira way kingi kamal nuuf kingidha har allee borullee nuuf kingidha abbaa fedhe nuuf caala abbaa fedhe salee abbaa fedhe ulfeesse abbaa fedhe keessaa kiniini nyaachise keessaa haa baasu kingi kamal maaluma jara ga'e darasaa darree biyya kana wal gateetti ni jechee Ramzaa dhageeffadhu nuti bara kunturroo nama meeqaan nu bira jira namuma darasaa kana jechuun wallahi darasuma tana kunturroo meeqaan nu bira jira kunturroo isaanii kan irraa sirna yaatee nama dorsifutan. Nuti dhimma ajanda takkan barbaannu kingi tokkoffaa dhageeffadhu ajanda takkan barbaannu dubbii dhugaa feena dubbii dhugaa bichaa nuu himi gabbu'i sanii achitti nama si tuqe nuu himi gabbu'i nutu beeka akka irraa dubbannu nutu beeka jechuudha nutu beeka khalaas booyan takka takkaan haga si bochu takka takkaan booyan hundi isaanii jechuudha takka takkaan kootu as jala jirta kootu ol deebi. Dhimma biraa nama biraa Wani bira jira ammoo tana viidiyoo isaa agartanii rabbiin nama ofii jaalatteetiin nama ofii kabaje bakka san kaayyata akka namni jedhu kana miti kabal sababni inni ol seenu dideef ammallee umraa keessa sababa jiruu fi uummata wannoo keessa jira waan ta'eef bakkee kana isatti wallahi kinooma viidiyoo agarsiise bakka jiru rakkoo hin qabu kingi kamaal akka feenetti hin finna bakka barbaanetti dhufeetiin rakkoo kana hin hima garuu immoo rakkichi addatti ilmi namaa kun kingi irraa qabu maalinni hundi keessan taap godha Oromo tap godha. Talbaa jira sheekkoon hin xusatu sen ta'amala ali reefi. Sheekkolee salam gada sheekkolee salam. Mata waa takka akka hundi ko isi yoo waan jettu waa biddiftee tamakka jirtu Madina jirtu hunda isii suuraa guuradhee yoo waa'ee kana jechuudha yoo waa'ee kana jarri hin furre yoo waa'ee kana dubbatteetiniin kingi kamaaliin badii isaa yookiin waan itti balleessanii waan akkana boochisanii hin himin hin dhiifnu jechuudha. Hin dhiisu akka kiyyatti. Abbaa fedhe jechuudha asirra nama sadii irratti gangalataa oola malee hin dhiifnu. Hin dhiisu. Sheekkamaan hin tuqa dhiifama gaafatutti inni wanni beeku qabdan ustaazota miti kalafa dhiqaa balleessaa jiru sheekota jechuun darasaa ammaa kana jechuudha. Kan ustaazota hin tuqu ustaazota gurguddaa jechuudha hin tuqu maaliif isaan waan akkana keessa illee hin galan. Ustaazonni gurguddaan namni waan akkana keessa galu nama yaada hin qabne nama diina rabbii qomaa hin qabne yookiin mataa keessa hin qabne jechuudha warra xiqqoo ishee quraana rabbii yoo achi ilaalu dubbisuu danda'u. Warra akkanaatti amma kalafa balleessaa jiru. Akkanaa kun akka dhufteetiin sheekkamaan hin jilbeeffattee dhiifama gaafattutti irraa gabbuun hin jiru walirraa gabbuun hin jiru. Sheekkamaan maayikiin jettee dhiifamaan isinitti balleessitee jilbeeffattee sanuu ayyaatee viidiyoo mul'u isi sheekonni asitti dhuftee jecha dhiifama gaafatti sheekkamaalin. Isin galee sheekkamaal jechuun hedduu takka Oromoo tanaaf aarsaa guddaa kafale. Oromoo kafalu jechuun yookiin waan ibaatii miti wanni guddaan tokko nama dhufeetiin jechuudha biyya kanatti karaa wallaalee bakkuma bakka umra dhufeetiin karaa wallaalee bakka deemu wallaalee namni kararra kaayetiin jedhu sheekkamaalii kan. Akayo asuni guyyaa mara viidiyoo itti agarsiisaa jira. Ammoo tana bakka jira jiran viidiyoo ammoo seen agartanii mi? Namni marti keessan agartanii jirtan. Isinitti agarsiisetiin akkatti kinoositti agarsiisu maaltu bira jira? Uummatuma umraa godhu qofa. Uummata sii galee rabbi irraa waa barbaacha dhufu qofa. Namni immoo kana olitti wanni dalagu wayitu hin jiru. Nama rabbiif barbaacha deemu rabbi irraa waa riskii barbaacha deemu namni gargaaree uumaa kana olitti wanni gargaara wayitu hin jiru. Sii galee? Kana ammoo kana gargaartaa wanni ati gargaartu kun sirrii miti.
maa calliftee daansii yookiin akka biyya kana nama arrabsine yoo jechuun ni barbaadna ala wasahalen akka itti ifa bayaa dubbadda osoo cinaa deemtaniitiin nama riqqoo hin taane sii galee taaptaafi koppiliin godha kan maali taaptaafi koppiliin. Maan isin adda kamaal irraa qabdan maa inni jedhee baran. Warrumaan as jala jirtanu rakkoon isin adda kamaal irraa qabdan. Kamaal akka nama dhuunfaatti. Sheek Kamaal nama rakkoo irraa qabu dhuguma waan hin beekan maal isin godhe Sheek Kamaal yaa kiristoofin nyaatamaa itti naaftan. Mata yoo rabbiin jaalateetiin bakka san kaayyatee jedhe isin maa itti naaftan. Yaa rabbi akka isaa kanatti nu jaaladhuuti bakka san nu fidi jettanii kadhattan malee isatti naaftanii. Namni kun geemii taphatee isin hin dararre. Kadhaan isin hin dararre. Nama dalagateetiin hin bulu. Nama immoo biyya kanatti qaama qabu. Nama gaafa hawaasni keenya biyya Itoophiyaa irraa gara Saa'udii dhufu jechuudha. Nama bakka qobsiisaa godhuuf gaafa namni makkaa keessatti bade umraaf dhufe hajjiif dhufe gaafa namni achi keessa bade eenyunni namni jaartii takka fa'a asliin itti bilbilee soqe jedheen akkasii soqee nama badu hunda ka achi keessaa fuudhe namni galata isinii oole Oromoo maaliif galata isaa dagattan? Kingi Kamaal maaliif galata isaa dagattan jechuudha. Nama bade nama meeqa jaarsolee meeqa Kingi Kamaal uf biratti fidee nyaachisee obaasee wajjin viidiyoo waraabaa ture. Maaliif kana dagattan Kingi Kamaalin? Maaliif kana dagattanii bochiftan immoo? Maa inni rakkoon isaa adda. Abbo taap godhi na ala tush feetan gaafa namni dhugaa dubbatu osoo amma ani nama tokko fideetiin nama wayii karagatu ta'e taaptaabiin kiyyoon akkuma kudhan gale. Wallahi lazim Oromoo nama ajaa'ibdu nama ajaa'ibdu. Kingi Kamaal hin baati Kingi Kamaal jechuudha bakka itti amma jiru tana keessaa gadaa ba'u bicha hin dhufaa miti. Way maal jechuudha. Taami darreen datti taphattu inni akka nama tokkootti akka nama dhuunfaatti bashannanuu hin danda'u. Akka nama dhuunfaatti tazinanna'uu hin danda'u bakkee fedhetti muuziqaa banate abbaan muuziqaa banate yoo. Sijjammaan yooma inni waa balleesse rabbitu gaafatamoo nama gaafata. Mee dubbii sana jedhama namni deebisu jira. Namni ol seenaa sheekaan dhugumaan jedhu namni ol seenatiin deebisu jira deebitan situ gaafatamoo rabbitu gaafata waan namni balleesse tokko irratti. Dandeettii nama gaafatiitti waa qabda. Jaannata nama galchu faasaa nama galchuu dandeettii qabda na alata. Sigale namni zanaa fataa jedheetiin hin jiraachuu hin danda'u. Ati waa takka kennuu hin dandeettu jaannata faasaa ballee waan ta'eef. Namni zanaa fataa jedhee jiraachuun mirga qaba. Mataa ofiisitti yaadetiin bakka kanatu na fayyada jedhee bakka fayyadu san dhaabatu mirga qaba. Waan nama naqe wayiitu hin jiru. Sheek Kamaal akka balleesse akkana balleesse ati akka isaa kana waa dalagaan jirtu ilma Oromoo takka. Sigale nama rabbiin simatuuf deemu akka isaa namni waa dalageef hin jiru. Akkanumaan teettituma jalliftee amma namni dadhaban darree agarteetiin hin xiqqoo qorsoo artaatiin hin xiqqoo qarattanatu. Laali sheek akkanaa kana jechuudha gara rabbiitillee namallee gargaaraa jiru waa maraan ka Oromollee gargaaraa jiru dhufeetiniin arrabaan yookiin jeequmsaan itti ol fuudha jechuudha waa balleessi jedheetiniin mirga isaati maaf tuna yoo dannasillee siigale rabbi gaafatame ati hin gaafa. Namni kun an kana dhibu diinii rabbii tuqee jettan jara namee eessatti tuqe Kingi Kamaal diinii rabbii kana mee Kingi Kamaal eessatti tuqe Kingi Kamaal salaata illee ima salaata namni dogongoree taraawii irratti guyyaa takkitti laayivii isaa waraabu arge namni kun deebee dhiifamuma gaafata jaran. Dhiifamni immoo dhageeffadha. Nama na salaate baante waan fedhe rabbi gaafata malee namni si jammar waa'ee na dubbatu hin qabu nama boona dhageeffadhu waan biraatiis boona waan biraatu dhiisi dhageeffadhu mee boona namni kun makkaan jira nu caala bakka rabbiin eebbise jira rabbii isaatitti yoo boo'e wallaahi dilii rabbiin dilii isaa hunda hin dhiisaaf isinuma badhee teettanii ka makkaan hin jirre ka madiinaa hin jirre hatta ka Suudii keessa hin jirre Itoophiyaa teettee biyya dudubni malee wanni biraa hin jirre san teettee Kingi Kamaal ka gubattu. Namni kun sirra bakkee itti zambii ofirraa gadhiqan jira. Maaluma itti gubattan? Maaliif itti gubattan? Way ajaa'iba rabbiitii bara. Mee qooyi ol seensifnee yaada irraa fuuna takka takkaan. Mee ergadhaa.